Ashamaa irra deebiidhaan baga karaa YouTube chaanaala Oro App dhuftanis ni jechaa har'a barnoota haaraa walitti deebinee jirra. Kanaafiyyuu warroonni YouTube chaanaala koo Oro Appiif haaraa taatan subscribe gochuudhaanii maatii nuuf tahaa isiniin jechaa. Warroonni gootan ammoo viidiyoo keenya like, share, subscribe akka namni godhu nu taasisaa isiniin jechaa. Kabajaa fi jaalalaan isin gaafannaa. Har'a barnoonni keenya kana har'a siitingii keessa jechuudha. Siitingii kana keessa waa shaniin isiniin mul'isuu deemaa. Turtii gaarii na duuka godhaa. Wanni shanan sunniinis waa hedduuf keessaa qabataa. Silkii keessan akka miidhama garaagaraa irra hin geenye akkasuma chaarjara keessan qusachuu ammalleen faayidaa wayitee silkiin keessan haara baasattu wayitee sirraftan silkii keessan lafa keettanii wanna adda addaa waan banaa jiruuf jecha raahaa yookiin iriftii fudhachuu hin dandeettu jechuudha silkiin keessa. Waan sanirraa isiniin mul'isuuf deemaa na duuka turtii godhaa. Siitingii keessan ni agartan jedheetii yaada. Siitingii silkii keessanii irra kilik gootanii egaa kana siitingii silkii keessanii kilik irra gootanii booda kara jalaa kana gabbuutanii biometrics in the security ka jedhu kanarra kilik gootan yeroo takkaaf asirra jechuudha. Keessayyoo kan jirrellee taate bootaa kanarra sarchi gootanii ni agartanii kinoo sarchi boota settings jedhu gubbaa kanarratti sarchi godhuu dandeettanii irra kilik gootan jechuudha. Egaa kana irra kilik gootanii kara jalaa kana gabbuutanii install unknown apps ka jedhu kana irratti yeroo takkaaf kilik gootan. Egaa kana kilik irra gootanii as keessa jechuudha bootaan murteessaan. Bootaan kun hedduu takka murteessaadha jechuudha. Wayitii keessa dhuftan amma fakkeenyaa fi aappiin inni durarra jiru kun jechuudha. Not allowed jedha. Facebookaa fi Google Chrome ammoo allowed jedha. Kana jechuun kun amma cufamee jira jechuudha. Wanni isinirraa cuftan akka fakkeenyaa fi Recording keessan akka gara Google dabaree hin kennamne security silkii keessanii eeguu hedduu wanni godha jechuudha. Amma as keessaa kan bichaa dhiisuu qabdanii sirriitti security silkii keessanii eegaa akka kara sagalee keessan akka kara Google minaamin hin dabarsiniif jechuudha. My file kana bichaa dhiisuu qabdan jechuudha. Allowed gootanii kaawwan ammoo akka Facebookaa kinoo amma banaa jiru kana akkana cufuu qabdan jechuudha. Okay. Amma kunillee Google Chrome kanallee akkanatti cufuu qabdan jechuudha. Mistiraalee garagaraa riikoordii silkii keessan keessatti dabarsee kara Google dabarsuu hin danda'u jechuudha seetingii kun. Kanaafiyyuu hedduu takka isin qarqaara. Ammallee chaarjara silkii keessanii qusachuudhaaf jecha hedduu takka isin qarqaara. Chaarjara silkii keessanii hedduu takka jajjabeessa jechuudha seetingiin kuni. Kanaafiyyuu amma fakkeenyaa fi mee warroota hin godhin keessaa amma iimoon cufamaadha jechuudha. Kanaafiyyuu kan tokkoffaa kana fakkaataa kan lammaffaatti dabarra jechuudha. Kanaafiyyuu seetingiin kun hedduu takka isin barbaachisaa hedduu takka barbaachisummaa guddaa qaba waan ta'eef kana fakkaata jechuudha. Tokkoffaadha kuni kan lammaffaa ammoo kan lammaffaa Google ka jedhu kana kinoo Google keessan ni seentan jechuudha. Okay. Egaa kana seentanii akkanatti iimeela keessanii fi wannoota adda addaa isinii fidaa. Kara jalaa kana agarsiitanii aappis isa jedhu kana aadis isa jedhu kana irratti tuyxan. Egaa kana tuyxanii kinoo akkanatti isinii fida. Opt out of the ads personal information jedhee isinii fidaa. Tana jechuudha kara ofirraa achi cuftan tanas haala kanaan jechuudha. Haala amman isin agarsiise kanaanii. Ammalleen osuma keessaa kan sadaffaa jechuudha. Haala kanaanii asirranni agartan jedheetii yaada. Kanarra kilik gootanii barreeffama gubbaa kana using in the ka jedhu kanarratti yeroo takkaaf kilik gootanii egaa kana kilik gootanii oonii isinii fidaa akkuma asirratti argitanii kana akkanatti ofirraa cuftan jechuudha. Hedduu takka kunis
kan googilii kunis hedduu takka akkasuma wantoota garaagaraa irraa isin fayyada. Foormeeshina silkii keessanii baasee dabarsuu hin danda'u googiliidhaaf jechuudha. Foormeeshina garaagaraa fakkeenyaaf amma feesbuuka fa'aa irratti aappii isin fayyadamtan feesbuukni isin hordofaa mistiroota riikoordii godhanii akkasuma sagalee keessan riikoordii ta'e kara googil dabarsee kennuudhaaf hedduu takka isin fayyada jechuudha. Wanni amma irraa isin mul'ise kun ammallee kan afraffaa jechuudha. Lookeeshin isii jettu tanarratti kilik gootan jechuudha yeroo takkaa fi egaa akkanatti kilik irra gootanii yeroo takka improve accuracy kan jedhu kanarratti yeroo takkaaf wayitee kilik gootan haala kanaan isin fida. Wanni kun babbanaa jira lamaanuu jechuudha. Wi-Fi iskaaningii fi Bluetooth iskaaning kan jedhu kunniin lamaaniyyuu cufa banaa jira jechuudha. Kana jechuun wayitee silkii keessan hin fayyadamnetti jechuudha. Akka silkii irraa haa hin goone akkasuma akka silkiin illee hiriftii hin godhanne godha. Akkasuma nama daataa fayyadamuuf yookiin waayifaayi keellee ni qoxxura jechuudha. Akkasuma ammallee silkii wayitee ati osoo hin fayyadamiin chaarjara silkii keetiillee gad oofaa deema jechuudha. Parsantii ati irratti sanirraa gadi bu'aa deema jechuudha yoo ittiin fayyadamin illee silkiin kee yeroo lafa keetti. Kanaafiyyuu kunniin lamiin barbaachisummaa hedduu takka qaban jechuudha. Siitingiileen kunniin kanneen akkanatti ofirraa cufuu qabdan jechuudha. Okay. Kan shanaffaa kara duubaatitti ofirraa deebitee kara jalaa kana gasseentaa aappis isa jedhu jira. Keessa waan biraa jechuu danda'a. Asirra barbaaddatanii aappis isa jedhu kilikii irra gootan yeroo takkaa fi egaa kana kilikii irra gootanii aappiilee yeroo hedduudhaaf hin fayyadamne mee fakkeenyaaf amma aappii kana waan inni ta'e hin beeku vaayirasiidha waan adda addaa akka ta'e jechuudha. Akka inni daataa kiyya hin fidne silkii kiyyaa hirifti hin dhoogneef jechuudha. Yeroo takkaaf irra kilik gootaa. Egaa irra kilik gootanii mobaayil daataa isa jedhu kanarratti yeroo takkaaf kilik gootanii allow background data using kan jedhu kana ni agartan jedheetii yaada. Daataa keessan akkasuma waayifaayi keessanii hin dalagu. Silkii keessan keessa taa'ee isin guutuullee hin danda'u. Waan itti fayyadamuudhaaf hin jirreef akkanatti kana ofirraa cuftan jechuudha. Waan hin fayyadamne aappii yeroo barbaadan ofirraa banuu dandeettan jechuudha. Yeroo barbaadanii as keessa dhuftanii waan kana yoo bantan isiniif dalaguu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu aappiilee hedduu kan hin fayyadamne haala kanaanii mee fakkeenyaaf amma waan hin fayyadamne as keessaa ilaalee isiniif godhamas kanuma jechuudha. Mee garuu daataadhaan fayyadama ammallee asirra dhuftanii kan akkanatti ofirraa cufuudhaanii silkii keessan hiriftii fudhachiisu waa hedduudhaa fi siitingiileen shanan ani isin mul'isa kun baay'ee takka isin qarqaaran jechuudha. Kanaafuu warroonni YouTube chaanaala koo Oroo aappiidhaa fi haaraa taatan YouTube chaanaalii koo isa kana fakkaata. Viidiyoolee an dalagee viidiyoos isa jedhu kana jala seentanii haala kanaan argachuu dandeettanii. Kanaafiyyuu galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaya.